السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بوتك مي الكني ويا خيستي يو خاوس عادي الدم يفر كيستي صلاة هبا ميكا صلاة الكني ويا خيستي صلاة هبا شن صلاة زوري عصري مغربة إشاعي صبي يجو صلاة هبا ميكا الكني ويا خيس صلاة نيوجان هبا شن يجو سعادي الدم يفر كيستي ركا وركا ميكا صلاة نيوجان rakaa 17 akkamitti zuurii rakaa 4 asriinis 4 magriibnis 3 ishaa'iin 4 15 subii rakaa 2 17 jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti salaata abbaa 5 yookaan rakaa immoo rakaa 17 salaannee jechuudha. Salaata abbaa 5 kana keessa yookaan rakaa 17 kana keessa sujuuda abbaa meeqaa jira? Akkasuma ammas Allahu akbarii hoo meeqaa jira? Ammas attayyaata hoo meeqaa jira? Salaamtaa hoo meeqaa jira? Salaata abbaa 5 kana keessa jechuudha. Mee takkaa yaaddee ni beektaa? Salaatuu malee. Mee karaa gabaabaadhaan salaata 5 keessa yookaan rakaa 17 keessa sujuuda meeqaa jira kan waliin laallu ta'a. Salaata abbaa 5 keessatti sujuuda abbaa 34 sujuudne jechuudha. Akkamitti taraa 34 sujuudna jedhanii yoo gaafatamtan karaa gabaabaa ta'een rakaa tokko keessa sujuuda 2 jira. 2 bakka 17 saniifuu salaata 5 keessa sujuuda 34 jira. Salaata 5 keessa yookaan rakaa 17 keessa sujuuda 34 jira jechuudha. Akkamiin yoo jedhan rakaa tokko keessatti taraa 2 sujuudnanti. Salaanni rakaa 17 waan ta'eef rakaa tokko keessatti waggaa 2 sujuudne. lama taraa 17 jechuudha. Saniifuu 34 ta'a jechuudha. Allahu akbarii hoo salaata 5 keessatti yookaan rakaa 17 keessatti taraa meeqa Allahu akbarii jenna? Allahu akbarii 94 jenna jechuudha. Allahu akbariin 94 salaata 5 keessatti yookaan rakaa 17 keessatti akkamitti taati? Tan deddeebine 9 5 hidhannaati 4 ammoo tattayyaata ol ka'uuti. Tadaddeebitu ammoo 5 5 kana 17 dhoyna 85 9 duraa san irra keenya waliin Allahu akbariin salaata 5 keessa 94 jira. Allahu akbariin tadaddeebituuf tan deddeebine qabdi jechuudha. Tan deddeebine abbaa 9 5 hidhannaati 4 ammoo tattayyaata ol ka'uuti jechuun salaanni 5 mataa isaatti Allahu akbarii hidhannaa takbiirtaa hiraamaa qabe jechuudha. Zuuriinis qabatti Allahu akbar jettee hidhatta waliin deebitu. Asriinis kophatti Allahu akbar jettee asriidhaafis hidhatta waliin deebitu jechuudha. Akkasuma salaata 5 irratti tan deddeebine waliigala Allahu akbar hidhannaa abbaa 5 jechuudha. Allahu akbar hidhannaa salaata 5 irratti abbaa 5 5 tun hin deddeebitu jechuudha. 4 ammoo tattayyaata ol ka'uuti. 4 tattayyaata ol ka'uudha. Amma fakkeenyaaf salaata asrii yoo fudhatte salaanni asrii rakaa 4 rakaa 2 salaattii tattayyaata teesse jechuudha. Attayyaata kana gaa teesse Allahu akbar jettee ol kaata. 4 tattayyaata ol ka'uuti jennee jechuudha. Akkasuma asriinis akkasuma qabdi, zuuriinis akkasuma qabdi waliin 2, ishaa'iinis akkasuma qabdi 3, magriibiinis akkasuma qaba 4 jechuudha. Subii malee jechuudha. Subiin attayyaata tokko qabdi waan ta'eef. Saniifuu Allahu akbariin hin deddeebine 9 tanii jechuudha. Tadaddeebitu ammoo abbaa 5. Abbaan 5 deddeebitu takkaffa Allahu akbarii rukuu'aa dhugaa Allahu akbar jettee jilba qabattu jechuudha. Ichi booda ammaa sujuudaa 2 sujuuda irraa ol deebi'uu 3 sujuuda gad deebi'uu 4 ammaa sujuuda irraa ol ka'uu 5 jechuudha. 5 tun rakaa hunda keessatti kan deddeebite jechuudha. 5 tun dhugaa rakaa hunda keessatti deddeebite nuti rakaa 17 jennee jechuudha salaanni. 5 taraa meeqa jechuudha? Taraa 17. 5 taraan 17 85. 9 hin deddeebine san dhugaa irra keenyoore 94 taati jechuudha. Sujuudaa fi Allahu akbarii akkamitti akka ta'e dubbannee jirre jechuudha. Subhaanallah meeqaa jira dhiiroo? Subhaanallah salaata 5 keessa yookaan rakaa 17 keessa subhaanallah 153 jira. Salaata 5 keessatti yookaan rakaa 17 keessatti subhaanallah 153 akkamitti taati yoo jedhan rakaa tokko keessa 9 jira, rukuu keessa 3,
sujuuda duraa keessa 3 sujuuda lammeessaa keessa 3 sagalan kana fuunee 17 dhooyna 153 subhaanallah subhaana rabbiya laala subhaana rabbiya lazim tarukuuf sujuuda keessa jaamu jechuudha. Jalba keessatti 3 yetta sujuuda keessatti sujuudni rakaan tokko sujuuda lamaa dubbannee jira. Sujuuda taraa lama sujuuda taraa 3 yetta jechuudha. Jaha tarukuu 3 nuggaarra keenya waliin 9 taati. Rakaan salaanni shanan rakaa meeqannare rakaa 17 jechuudha. 9 taraa meeqaa jechuudha. 9 taraa 17 jechuudha. 153 taati. Attayyaatoo meeqaa jira? Salaata shanan keessa jechuudha. Attayyaata 9 jira. Attayyaanni 9 akkamitti ta'a yoo jaan salaata 4 keessa tashhuuda 2 jira 8 tokkicha subiitii wajjiin attayyaanni salaata shanan keessa jiru 9 ta'a. Salaata 4 keessa tashhuuda 2 jira 8 yoo kaa'u attayyaata 2 jira 8 jechuun zuuriin attayyaata 2 qabdi, asriinis 2 qabdi 4, maghribnis 2 qaba 6, ishaa'iinis 2 qabdi 8, subiin ammoo tokko qabdi waliin 9 jechuudha. Salaata shanan keessa attayyaata 9 jira jechuudha. Salaamtaa 10 jira. Salaata tokko keessa 2 jira. Lamaan kana fuunee 5 dhooyna. Saniifuu salaata shanan keessa salaamtaa 10 jira. Salaata shanan keessa salaamtaa 10 jira jechuudha. Akkamitti salaanni tokko salaamtaa 2 qaba. Zuuriin fakkeenyaaf taraa 2 salaamatta salaamtaa 2 qabdi. Asriinis 2, maghribnis 2, ishaanis 2, subiinis 2 jechuudha. 2 taraa meeqa jechuudha? Taraa 5. Salaata shanan keessa salaamtaa 10 jira jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.